The world is still very much a mystery to even the most traveled people. Hai kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu obboleewwan kiyyaa kan ba'aaf lixa jidduutti argamtanu akkam nagaa keessanii maashaallah baga jiraattanii baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha anis nagaa kooti alhamdulillah rabbiin galanna ga'u baga guyyaa kana geenye walitti deebineen isiniin jedha egaa guyyaa muraasaaf isinirraa badeen ture alhamdulillah amma immoo fayyaa guutuudhaan isinitti deebi'een jira. Isinis immoo akka nagaanaaf qabdanu abdii guddaan qabaan isiniin jedha obboleewwan kiyya maashaallah baganaa jiraattaniin isiniin jedha egaa barumsa ajaa'ibaa tokko barumsa haalaan barbaachisu barumsa itti amane tokko isiniif qabadhee dhufee haga xumura qophii kiyyaatti na wajjin akka turtanu affeerraa kiyyaan isiniin jedha barumsi kiyyaarraa kunis warra biyya Saawudii keessa jiranuuf baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaadha waa'ee shariyaa zeenii irratti namoonni shariyaa zeenii qabdanu akka inni itti maallaqa nurraa nyaachuu jiru egaa ni beektanii hundumti keenya iyyuu waliin beekna. Akka irraa fayyadamtanu abdiin qabaan isiniin jedha haga xumura qophii kiyyaatti na wajjiniin turaan isiniin jedha zeenii akkamitti zeenii maallaqa nurraa nyaatu akkamitti ofirraa inaa waan jedhudha kanagaa kanan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe barumsa koo har'aa keessatti wannan isinitti agarsiisu kanaa jechuudha. Egaa warri haga yoonaa YouTube chaanaalii kiyyaa dhattanii subscribe like naaf hin goone akka seentanii subscribe like naa gootanii na jajjabeessitanuun isiniin jedha. Egaa wanni isin naa gochuu qabdanu wanni isin na gargaartanu waan tokko naa gochuutu hin taane yuutuubii kiyya subscribe like yoo naa gootanii na jajjabeessitanii anis waan beekurraa gara fuulduraatti akkan isin barsiisuudhaaf hamilee naaf ta'a jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya galatoomaati dhattanii subscribe like naa gochuu akka irraanfanne akkallee obboleewwan keessaniif share naa gootanii naaf affeertanuun isiniin jedha. Galatoomaa warra haga yoonaa na wajjiniin jirtanullee subscribe naa godhaa jirtanu viidiyoo kiyyallee naaf daawwataa jirtanu viidiyoo kiyyallee kanaaf daawwattanu isiniin jedha. Egaa garuu barumsa kiyyaa irraattan dabarfadhaa jechuudha. Barumsi narra qabadhee dhufe egaa akkuma dura irratti isiniif ibsee waa'ee zeeniitii jechuudha. Zeenii maallaqa nyaatu akkamitti ofirraa cufnaa waan jedhudha. Mana foon nambarii keessanii keessa galtanii egaa akkuma arguu jirtanii asirra gallee asirratti najimaa 959 maslaalii kana barreessitu jechuudha. Najima 959 maslaalii barreessinee shariyaa egaa tokkoffaa keessaa yookaan lammaffaa keessaa yoo qabaattan isin shariyaa kan keessaa qabdan irratti sendii goonaa jechuudha. Anamma lammaffaa irraan qabaa jechuudha kunoo akkuma arguu jirtanii anamma sendii itti godheeraa jechuudha. Egaa yeroo akkanatti keessa seentanii jettanuu jalqaba akka kanatti isiniif dhufaa jechuudha. Yeroonni jalqaba akkanatti isiniif dhufee jedhee warri afaan arabiin beennee gara ingiliffaatti deeffachuudhaa fi asitti gaa kunoo ahlan bika fi zeen nuun jechuu jira shariihatiin baaqaat albayanaat albaaqaat assawtiyyati jedha. Kana gara afaan arabiitti deeffachuudhaaf yookaan ingiliffatti deeffachuudhaa fi lakkoofsa 6 gashinaa jechuudha. Kunoo bakka duwwaa kanarratti bakka kanarratti ingiliffa gashinaa inni gashinaa jechuudha dhiifama asirratti lakkoofsa 6 gashituu jechuudha. Kunoo bakka duwwaa kanarratti lakkoofsa 6 barreessinee sendii itti gootuu jechuudha. Dhiifama of duubana deebisee. Egaa akkuma arguu jirtanii kunoo asirratti lakkoofsa 6 gasheetanii yeroo jalqaba seentanii najima 959 maslaalii irra deebiin isiniif hima. Sendii itti gootanii jettanu afaan arabii irraan gaditti fidee isiniif baasaa ahlan bika fi zeen jedhee yeroo sana lakkoofsa 6 gashitanii sendii gootuu jechuudha. Yeroo isin lakkoofsa 6 gashitanii sendii gootanii jettanu iktaara logaa isiniin jechuu jira jechuudha. Kunoo amma sadaffaarra geenye jirra. Yeroon asirratti raqama filadhuu isiniin jedhu dhiifamanatu bakka hin taane tuqeerra. Isin asirratti lakkoofsa tokko galchitanii jechuudha. Amma asirratti lakkoofsa tokko galchinee logaa jijjiirrachuuf jechuudha yookaan ingiliffatti yookaan afaan arabiitti lakkoofsa tokko galchee sendii godhaa jechuudha. Dhiifama. Egaa lakkoofsa tokko galchee yeroon akkanatti sendii godhee jedhee as keessatti kunoo naa fidee jira li'aarabiyyatti lakkoofsa tokko irratti ingiliffi immoo lakkoofsa 2 irratti asitti gaa'onni isin adda baafachuu qabdanu. Namoonni afaan arabii beektanu lakkoofsa tokko irra gootanii sendii kana itti gootuu jechuudha. Namoonni afaan arabii irra godhachuu feetanii lakkoofsa tokko gashituu jechuudha bakka kanarratti. Yoo immoo ingiliffarra godhachuu feetanii lakkoofsa 2 gashituu bakka kanatti adda baafachuu qabdu. Namoonni arabiffa dubbisuu dandeessan lakkoofsa tokko galfattanii sendii gootu. Namoonni afaan arabii hin beekne immoo ingiliffa beektan immoo lakkoofsa 2 gashinaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa 2 godhee sendii itti godhu.
yeroon akkanatti lakkoofsa 3 galchee lakkoofsa 2 galchee ingiliffaa asirratti ammas ta'akkida godhachuudhaaf koonfarmii gochuudhaaf lakkoofsa tokko galchii naan jedhaa jira. Amma lakkoofsa tokkoon galchaa jechuudha. Sendiin itti gootu ammas. Yeroonni akkanatti fidee isinii baasaa jechuudha. Amma gaa welcome to Zen amma naan jechuu jira. Yeroo lakkoofsa tokko galchinee asirratti koonfarmii goonee kaanee jenneenne tokko hanga 6 jechuudha kan inni fidee jiru. Egaa yeroonni bakka kanatti isin fidee jedheedhe yeroon akkanatti fidee irraan gadii tokko hanga 6 isiniif baasee jedheedhe lakkoofsa 4 barreessitanii jechuudha. Kun akkuma arguu jirtanii lakkoofsa 4 barreessitanii sendii itti gootuu jechuudha. Yeroo asirra geessanii jettan my account bakka jedhu sana sendii itti goonaa jechuudha lakkoofsa 4 barreessine. Obsaan na dhaggeeffadhaa. Egaa bakka kanatti lakkoofsa 4 sila galchinee welcome to Zen bakka jedhu sanatti lakkoofsa 4 galchinee sendii goonee jirra. Ammas yeroon akkanatti lakkoofsa 4 galchitanii sendii gootanii jettan barreeffama kana isinii fida. Isin ammas irra deebitanii lakkoofsa 4 galchitanii sendii itti gootuu jechuudha. Egaa erga yeroo lama akkasitti galchitanii jettanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa bakki inni itti nurraa nyaachuu jiru bakka kana waan ta'eedhaaf lakkoofsa 1 hanga 3 waan nu baasee jiruu fi bakka kana yeroo inni fidee akkanatti isiniif baasee jedheedhe lakkoofsa 1 galchinaa jechuudha. Lakkoofsa 1 galchinee kana hunda isaayyuu deddeebinee ofirraa cufnaa jechuudha. Isa tokkoffaa kanas, isa lammaffaa kanas, isa sadaffaa kanas amma isa tokkoffaa kanattan sendii godhaa jechuudha. Shabakaa kootii fi egaa yeroo bakka kana geenyee jenneenne akkasitti kan inni fidee nu baasuu 1 hanga 3tiin isiniin jedhee yeroonni 1 hanga 3 fidee isiniif akkasitti baasee jedheedhe asirratti lakkoofsa 1 barreessinee sendii goonaa jechuudha. Ammas duuba deebitanii najima 9 maslaalii sendii goonaa jechuudha. Bakka silaatti deebuudhaaf. Of duuba nu deebisaa jechuudha yeroo irraa cufan. Yeroon akkanatti fidee welcome to Zen kana fidee isinii baasee lakkoofsa 4 galchitu jechuudha. Bakka kanarratti akka na qalbeeffattanuun isiniin jedha. Lakkoofsa 4 galchitu jechuudha of duuba isin deebisee. Yeroon akkanatti fidee egaa bakka kana isin geessee jedhee lakkoofsa 1 ofirraa hidheen jira. Lakkoofsa lammaffaadhaan immoo itti naqaa jechuudha. Lakkoofsa lammaffaa kanarratti immoo ammas lakkoofsa 2 galcheetan sendii godhaan isiniin jedha. Lakkoofsa 2 total akkasitti kanas ofirraa hidheen jira jechuudha. Ammas of duuban deebi'a. Lakkoofsa sadaffaan naafee jechuudha. Ammas akkasumatti najima 9 maslaalii ammas sendii goonaa. Akkasila karaa dheeraa miti kan inni nu deemsisu jechuudha. Asirratti lakkoofsa 4 galchitu jechuudha. Lakkoofsa 4 galchitanii sendii gootu jechuudha. Yoonni yeroo lamallee isin gaafate illee lakkoofsuma 4 galchitu jechuudha isin. Yoonni ammas bakka akkasilaatti isin gaafate ammas 4 galchitu. Garuu anaaf yeruma tokkaanii sadaffaa kana naafee jechuudha. Sadaffaa kanarrattis lakkoofsa 3 barreessitan sendii kun arguu jirtanii sendii kana godhaa jechuudha. Egaa yeroo hundi isaa nurraa cufamee jedheedhe you don't have service jedhaa jechuudha. Gaafa ofirraa akka jiruun waan maallaqa keessan nyaatu ofirraa cuftanii barreeffama kana isiniif fidaa. Barreeffama kana isinii fiduu qabaa jechuudha. You don't have service isiniin jedhaa jechuudha. Argaa jirtanii yeroo ofirraa xumurtanii jettan akka kanatti fidee isiniif bahaa jechuudha xumura irratti. Egaa obboleewwan kiyyaa barumsa irraa kun akka irraa fayyadamtanu akka itti gammaddanu abdii guddaan qaba rabbii kiyya irraan isiniin jedha. Isinis immoo akka itti gammaddanu isinirraas abdiin qaba inshaallah biiznillah. Zeenii warri amma dura isinirraa nyaataa jiru gaa akka irraa fayyadamtanuun isiniin jedha. Xareegni isaa gaa isiniif galeera. Jalqabarraa warri bilbilli keessan reef seentanuu najima gootanii 959 irra deebi'een isiniif yaadachiisa al tokko dhiifama. Akkas gootanii sendii gootanii jechuudha. Najima 959 akkasitti yeroo inni fidee yeroo jalqabaa sana gaa afaan arabiitii jalqaba irratti isin barsiiseen jira. Jalqaba irratti yeroo inni iktaara godhi yeroo inni isiniin jedhu lakkoofsa tokko galchitanii sendii gootanii sana booda ingiliffaaf arabii isin gaafata. Isin arabiirra yoo feetan arabii yoo ingiliffa feetan lakkoofsa lamarra galchitanii sendii gootanii koonfarmii godhii isiniin jedha. Tokko hanga 4 moo 3 isinii baasee taakkida godhatanii sana booda gara kanatti fidee as isin dabarsaa jechuudha. Erga laangweejii yookaan ingiliffa yookaan arabeetii jijjiirrattanii jechuudha. Yeroo dhufnee welcome to Zen kana geenye lakkoofsa 4 gashinaa jechuudha. Kun akkasitti lakkoofsa 4 erga gashinee kaane dhiifama waan ani gidduudhaan ture itti deebuudhaaf of duuba na deebisa.
yeroo inni fidee bakka kana isin gashee jedhee lakkoofsa 4 gashitanii sendii gootuu jechuudha. Yeroo sendii gootanii jettanuu bakki maallaqa keenya nyaatu gaa kunoo jara kanadha nama ofirraa hidheen ka'ee tokkoffaa kanallee itti gashitanii sendii gootuu, lammaffaa kanallee lakkoofsa 2 gashitanii sendii gootuu, sadaffaallee lakkoofsa 3 galchitanii sendii gootuu jechuudha. Egaa akka kanatti kan inni isin fayyadu of duuba deebinee memmee xumura irratti yooniif you don't have service isiniin jedheera ta'ee jedheedhe isinirraa cufameera jechuudha. Barumsi irraa kuni egaa gabaabumatti kana fakkaata. Yuutuubii kiyyallee egaa akka seentanii na jajjabeessitanuun isiniin jedha obboleewwanii. Egaa wal malee humaan qabnuun isiniin jedha. Barreeffama akkanaa kana isinii fiduu qabaa jechuudha. You don't have service kana yoo isinii fidee allaqe dhumeera jechuudha. Akka kanatti irraa fayyadamuu dandeessu. Yoo isiniif hin galle immoo waan sedhebe immoo Facebook kiyya irratti illee koomentii jalatti na gaafachuu ni dandeessanii. YouTube kiyya illee seentanii warri YouTube shabakaan keessan yookaan neetworkiin keessan YouTube dalagullee jala galtanii koomentii illee na barreessitanii koomentii namaallee nan dubbisaa. Koomentii keessan sana ilaalee isiniif deebisuu nan danda'a. Waan isiniif hin galle isiniin jedha. Egaa haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha. Bye bye isinin jaalladhaan isinin jedha obboleewwan. Akka irraa fayyadamtanus immoo waliifis immoo sheerii godhaan isinin jedha. Nama baay'ee rakkatu jira waan kanarratti amman beekurraa hojjedheen isinin jedha. Yoo isin dhibe immoo deebitanii na gaafachuu dandeessu. Bakka isin dhibetti isiniif animaan isinin jedha waan rabbiin na gashirra.